abdii fi dhaabbadhee isa faana abaaramee isa faana tufamee akka goggora isaanii jannata fan beerri kun maaliif waan yaadite akka galmaan aga ga'utteedhaan akka nama sodaate onnee kiyyoof keessa qabee baatii meeqa dararamaa ture. Kanaafuu ana kanaan amaniini yaa obboleessa kiyya nama tokko harkaa fuutee bishaanuu hin dhugin meeshaa sanaa jedhee mucaan dhufe waan kiyyoo keessanitti seenuuf hin jiru. Amma sin sharxii ajaa'ibaan deemaa jirtani. Anatu sii godha jaalala si qabsiisee inni immas ittiin taphatu oggunni shi jaalatu eessatti argite magartuu jaalala beeka. Eessa jaalattee shin jaalala namni nama jaalatu bara akkas miti sin jaalala maal beektu silayyuu ganda xonqaayii fi siiriidhaan warri qabame jaalala takka illee hin beeku. Akkuma dhageessanii ka qorichaan abbeekaa anatu sii godha jechaanii jirti. Qorichi kee wanti takka illee hin dalagu yaa obboleettii kiyya ofiin qisaasessiniiti. Qorichi kee hin dalagu gara rabbii keetti deebi'ii siin jechaa jira ammallee. Dhugaa har'a baay'ee takka gammadee jira baay'ee deematti tolee jira siniin jedha. Rabbiin saree maraatu isinitti hin ergin garuu saree maraatu jechuun egaa namuma argite ciniintiin kanaafiyyuu ilma namaa ta'ees immoo najisa rabbiin isinirraa haa qabu dhugaa isinitti himaa jechuudha. Najisittiin magartuun har'a dhuftee qeekeyyatti yaa'uu godhuuf tureeyyuu yaannishi garuu abdiin moon argattu kana booda akka dhufteef ati dalagatuu fi dhugaa gajjadii dalagadhu akka nama dhiira namaa jala deemuun dhiisiiti siin jechuu barbaada. Salaamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan kooshoo bakka jirtanitti nageenyi kee asinaa qaqqabu biyya alaas biyya keessas warreen jirtan hundi keessanuu warri maatii nuun taane maatii nuu ta'a subscribe share gochuullee hin dagatiin asiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaa saree maraatuu rabbiin isinitti hin qabin akkuma isiniin jedhe har'a magartuun dhuftee asii maraattee mana kana ulaanutti tumtee saree maraatutti gadhiisan immoo udaanitti itti ganaa udaan keessi fixachiisan immoo si biraa hafaan jiru atis na jalaa hafaan jirtu. Sareen baay'ee yaani tisiisni baay'attee fi qodaa cufame takka banuu hin dandeessu ishee si wal gurmeessitanii amma abdii irratti jechuudha. Maraatitti warqii shoomoo maal jettan sana saada atillee narraa dhaabbadhaan si kabajaa jira. Kabajaa ofirraa eegi. Kabajaa kee ofirraa eegisiin jechaa jira namaan arrabsiin. Namni gadheen nama arrabsa. Maal si godhee na arrabsita gaafa intalli gaala feenxaan kuni dhiiraan ramadaana baatii ramadaana dhiiraan baatti cufattee viidiyoo waraabe jettee afaan shibante maan hidhatiin har'a ishii gargaartee dhufte maashaallah aleesh waan keerii dalagdee waan gaarii dalagdee ishii jala qurqur jettu namni isin sodaatu hin jiru dhugaa waaqaan isin sodaadhu intalli namaa tokko nama kabajaa namaa eegdee namni sun kabajaa ofirratti hin eegne taanaan akka magartuu godhe sana si godha saritti. Ndagatte waan ani si godhe magartuu kana jedheemma akka kiyani jazbaa miti viidiyoon asin baasu malee sila ka gaaf sana ofirratti fincoofsise sana yaadattaayu harritti harreedha sila harree waa dhageessi as deemtarree wamtachi deemtarree wamtaa uzbillaa misheetan jettanii immoo har'a jaartii hajjii kamuu akka kee saree sanaanii teessanii abdii irratti mari'attan meeshaa isaa irratti mari'attan meeshaa sana fuudhaa udduu keessaniin xaragadhaa zibaalota silaanii isinii meeshaa sanaa jedhee mucaan dhufe waan kiyyoo keessanitti seenuuf hin jiru. Amma sin sharxii ajaa'ibaan deemaa jirtani. Anatu sii godha jaalala si qabsiisee inni immas ittiin taphatu oggunni shi jaalatu eessatti argite magartuu jaalala beeka. Eessa jaalattee shin jaalala namni nama jaalatu bara akkas miti sin jaalala maal beektu silayyuu ganda xonqaayii fi siiriidhaan warri qabame jaalala takka illee hin beeku. Osoo jaalala beektee nama si jibbe kanaa bar akkatti jaalala qabsiiftu beektaa yoo tasgabbooftee gara rabbii kee gortee waan inni jaalatu laaltee waan inni jibbu dhiiftee osoo adabaan jala deemtee intala rabbiin eebbise taatee bar jaalala qabsiisuu dandeessaa yoo abdii bar ati garuu siiriidhaan jaalala anasii godha maal anasii godha amma isinitti naqqaame takka hin hojjetu kun nurratti. Kuni abdii irratti hin hojjetu dhugaa abdiin amma akkatti taa'ee oguu qaaqu baay'ee tokko gammadee dhugaa dubbatuudhaa fi maaliif yoo jettanii isin hordoftoonni keenyas baay'ee akkuma yeroo baraa isiniin jedhu cinqamtanii waa'ee abdii kana namni dhiphanne hin jiru bar
Kanaafiyyuu har'a guun akkana qaaqee fuulli isaa deebi'ee fi nama nagaatti deebi'an hedduu tokko gammadee duraan dursee yaadnii fi koomantiin keessan sinnu jajjabeessitan anaaf onnee naa ta'a ture jechuudha. Akkuma isiniif hime onnee guddaa natti horataa ture. Aniin kunis immoo abdii wajjin yaa waan ni taane waa hedduudha waan kana jedhamee asirratti naasa'amnedha. Garuu alhamdulillah kuni guutuun darbee jira. Inshaallah gaa yoo rabbiillee immoo ammallee abdii kana akkasaa durii deebisee mana isaa ijaarratee mana diigameera dhee yaadee jira. Manni abdii kun amma mana qaba dhee haasa'uun danda'u manni isaa diigameera inshaallah. Akka durii isaatti gaaf deebi'e waan hunda waan dabarsine hunda isinitti himna. Amma immoo hin dubbannu jechuudha. Maaliif yoo jettanii namni tokko waa tokko godhee agarsiisuu malee hin godha jedhee kunoo akka kama gartuun fa'aa boqoboqaman kana namni olii gadi boq jedhu faayidaan qabu. Muyaa balibbinoo jedhan warri soddaatii keenya. Onnee keessatti waa qabatee namni hojiirra oolchuu malee haasaanii miti. Nuti akkas godha nuti asiin hin godhan baramma ijoollee isaan kun nama sodaachisuuf abdiin isin hin sodaatu kan dura siiriidhaan burjaajessitan mucaan nama nagaa alhamdulillah wallaahi kana booda abduma arganna jettanii yeroo keessan hin fixiina. An akka nama tokko kan isin gorsu silaa isin gorsa isin beektanii namummaa isin qabdanii mujjiriima garuu kan rabbiin kun namni yaani nama inni hin jijjiirre hin jiru namni ni jijjiirama. Ni tasgabbaa waa takka in deebi'a gara rabbitti jedhee amma ergaa isinii dhaama yoo dhugaan rabbiin beektan jechaadha. Gara rabbii keessan deebi'a gajjedhaa hojjetadha akka nama mush dhiira hambaa jala udduura haftanii hin deemina yoo jijjiiramuu barbaadan gajjedhaa dalagadhaa mana hambaa galaati hojiif dhuftanii dhiiruma namni dhiira isin fedhu jedhee mana jijjiiree olii gad deemu jala maali yoo isinitti hafe yoo hafee'o maal abbo namni fedhiin abbaa bar akkuma abbaan godhe ta'a. Namni kun hojiif dhufee sagaagalummaa olii gad deemu zinaa dalaguu maali dirqiin akkasii garuu isiniin kun yoom akka barattan yoom isin akka namaatti yaaddan ani hin beeku ani kan na dinqe keessaa immoo anatu sii godha homaa hin yaadda'in jetti ka hajjii sunis takkallee keessaa be nagaa miti takka takkittiin yaani namni takka keessaa waan keerii yaada bar lachuu sana boonyummaa ka sadaffaa sun akkana hobobsitee akka re'ee sana warqiishoon sun hobobsitee akka re'ee arrabsoon ishiin nama arrabsitu. Qeekiyya jala dhuftanii saree taatanii asii deebitan dura amma abdii barbaanna manni abdii as miti mana abdii irraa fudhattan abdiin mana asii hin qabu abdii jala hin deeminaa abdii jala hafaa asiin hin jedheera saroota. Nama arrabsuun barbaadu dirqiidhaan na arrabsiisaa jirtu. Inna tokko keessaa tokko nagaa miti lamee waan isaan jedhan namni dhageenya jiraachuu dandeessanii mee dhaggeeffadha. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu telefon atau sohbet. Wan dah single ini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan hasil dengan rabane lolole wanaji anis selalu ne lolole ni akan ikin mata kanggolan lebih dia sime. Ini baiknya mereka ialah jalan. Mana na? Kamu dah kekutukan dia awalnya kita nasi itu ke ini baiknya. Anaknya ini pun harga hal senum berbalik. Sahulana. Meja tanah gurun perak. Meja tanah ada gurun perak. Kamu berbalik baiknya. Meeshaa tana akka jirtu gurguree deemu barbaada. Eessatti yaani ati saapportuudhaaf waan hunda faqxiyuu fedha. Kana mangeenya siin geessu bara qorii qeessa hayyaraan geessu bara jirtu. Adamba isiidhaaf gurgurtee isa isiidhaaf malee ati ni tuuta malee akkamitti isaa laan harkan kennadhu abadan waan harkan kennu meeshaa gurgurtu maal fakkaata isaanitti beeka waan ati khalaas istaslimtee harka kannitee deemti sigalee harka hin kennadhu garuu maaliif meeshaa kana isaa mana jiru yoo mana galee reemni meeshaan isaa jiru gaafa meeshaa kana guffaa lamaan keessaa yoo gadi buufee ati mee dhaabbadhu osoo namittiin daakkeessi jaatina jee caaltu maaltu mana kana haseerti gisee kana isiin osoo mana kana jirtu silaalutuu gabburraa dhugaa dubbachuuf an aaree jiraa beektaa aaree jiraan gubadhee namichoon kunillee na gubee meeshaa kana guutuu gurguree maallaqa sana akka qabatee bakka biraatti kireeffadhee bakka biraatti jiraata yoo barbaade haadha sabboontu miti abbaa barbaade fuudhee jiraatu anti sammuu qabduun si jaama waa kanarratti matalaan nuti isa hoo dhabdee an abdii kana iji dachii dhaggeessinee gisee sana xiqqaa malee
Iti osoo lubbuun keessa jirtu deemee numaatu harkoon qabaa deemee sabboontuutti fuudha. Takka deemee sabboontuu qaadimata. Osoo lubbuun jiru hoo achi kan jettu taatee iti hoo namni dhiisa kan jettu taatee adiisan dhiisure. Adiisan hin dhiisure maal too jettee inni akkanatti jaalattee itti qabsiisee ati numaatu si madeessee akkana sirisa anneen du'a malee iti hoo tana taatees iti qoricha ni beekaa deeman ta'e dhiisee wanni kun. Akkuma dhageessan egaa qorichaan abbeekaa anatu sii godha jechaanii jirti. Qorichi kee wanti takka illee hin dalagu yaa obboleettii kiyya ofiin qisaasessiniiti. Qorichi kee hin dalagu gara rabbi keetti deebi'ii siin jechaa jira. Ammallee irra deddeebi'ee siiniin jedha. Amma magartuun illee jaartiin hajjii kun illee ani maquma ishii kana silaan beeku seexantittiin illee amma ka sadaffaa dabalatan illee wallaahi waanuma godhan harkaa badee. Magaalaa keessa akka saree gamanaa gamasi maallaqa ofii bittimsaa bakka abdiin jirutti kana nuu laadhaafi bakka abdiin jirutti kana nuu godhaafi jedhanii akkanan maraataa jiran wallaahi namni immoo irri guddaan abdii cina jira kan nama immoo caalu rabbi isa cina jira mucaa kana cina jechuudha. Maaliif iyyuu ciisaaf hin jiran isaan garuu immoo wallaahi abdiin kun irra aanana amana. Andurallee siniin jedhee jira ammallee ani hedduu takka gammachuu qaba dhugaa. Maaliif iyyuu dadhabbiin kiyya lafatti nafne du'aayin keessan lafatti nafne namni guutuun abdiidha. Namni gaddiin namni aariin hin jiru garuu ammallee gochaan isaanii kun hedduu na ajaa'iba dhugaa. Ilmi namaa kun amata meeqa jiraatuuf kan wal borcinee kan wal dalarree kan wal arrabsinee kan maqaa kana wal balleessinee waggaa meeqa namni kun bara tokko keessaa tokko nama nagaa ta'a bar hundi isaanii kan iyyaammataa kana nama dhukkubsan dhugaa waaqa. Ani garuu alhamdulillah ijoolleen hedduun of eeggadhu waan koo isaan keessaa bahiitii hojii kee hojjetadhu ijoollee kee guddifadhu naan jettan hedduun keessan illee ni jirtanii wallaahi ani waanuma takka isaan faana dubbii takka hin qaban amma an kanin deemaa jiru akka isaanii kana viidiyoodhaan miti hojii guddoo qaban keessan hojii guddoo qaba inshaallah gaafa. Hojiin kiyya waan nani yaade sunnaa milkaa'e immoo isin fuulduratti illee hin baha jedhee yaada. Kanaaf iyyuu namni waa godhu namni nama ajjeesu akka keessanii kana alba'ee miti yaa dulloota silaasin dulloonni barnuu gafte yaaboo dulloota sanuu nama arrabsu bara anallee na arrabsani dhugaan garuu arraba isaanuma irratti baradhe gaaf ramadaana keessaallee adaba kan godhe dhugaa waaqaa soomana waan ta'eefi amma immoo isinuma arrabsaa jiran illee na barsiiftanii rabbi naaf haadhiisu maal godhare jaaladhee miti dhugaa innaa irraa waan baay'eellee qaaquun dhufnee akkuma isiniin jedhee abdiin onnatee akka ilma dhiiraa haasa'aa jira ani hedduu takka gammadee jira. Yaa abdiin amma yeroodhaaf ana birallee hin jiru kophaa mana kireeffatee jira manni isaa akkas isiniin jechuu hin danda'u maaliifuu seekuriitiidha amma manni inni kireeffatee jiru magartuu ati immoo guyyumarraan koottu. Har'a kaameraan hin jirtu malee gudii kee nama argaayyuu ture sila baalxoo sirratti tatarsaasee baalxoo kee tarsaa qabattee galte borummoo qullaa magaalaa kana keessa si baasa qee kiyya hin ga'inii siin jedhanii abdiin na bira hin jiru. Abdii fi dhaabbadhee isa faana abaaramee isa faana tufamee akka gogora isaanii janna tufan beerri kun maaliif waan yaade takka galmaan aga ga'utti hedheen akka nama sodaate onnee kiyya of keessa qabee. Baatii meeqa dararamaa ture kanaafuu ana kanaan amaniini yaa obboleessa kiyya nama tokko harkaa fuutee bishaanuu hin egaa warreen abdii jaallattan warreen abdii kabajjan hundi keessan illee anallee subscribe na godhaa sheeris naaf godhaa na jajjabeessaa na cina dhaabbadhaa yaada keessan gaarii naa barreessaa badaas naa barreessaa waan dogoggores yaanii waa hundatti akka ni qajeelu na gochuu yaala anis immoo ni na adabama badii kiyyarraa. Galatoomaa jiraadhaa bakka jirtanitti nageenyi kiyyaa isin haa qaqqabu isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa turtii gaarii.